Gurraandhala 17 bara 2024 biyya keessaaf biyya alaa kan jirtan hundumaaf nagaan Gooftaa isiniif haa ta'u. Maqaan koo Israa'el Giraany Aagaa kan jedhamu waldaa warra wangeelaa Makaana Yesuus Naqamteerra. Seenessuu gabaabaa akkaataa dhufaatii ergamoota wangeelaaf barnoota ammayyaa gara biyya Oromoo jedhu luba Dr. Tasgaraa Irphootiin kan barreeffame maxxansa arfaffaa wabeeffachuudhaan isiniif dhiyeessa. Hubachiisa. Lakkoobsi baraa seenessuu kana keessatti caqafame akka lakkoobsa addunyaatti. Kutaa 1ffaa. Bara 1856 kutaa biyya Oromoo naannoo Iluu Abbaaboor ganda Urrumuu bakka Oggee jedhamutti hiikaa Awwaajii dhalate. Akka obbo Fufaa namni jedhu qoratetti qomoon isaa Waraqoo jedhama. Hojiin namoota naannoo sanaa horii horsiisuuf midhaan qotuu turan. Abbaa fi haati hiikaas horii horsiisuudhaan jiraatu. Abbaan isaa dhukkubsatee yeroo du'e hiikaan mucaa waggaa 4ti. Haati hiikaadhumaa wajjin ijoollee 3 qabu. Obbo Awwaajiin abbaan manaa isaanii waan irraa du'aniif haati hiikaa baay'ee gaddu, halkaniif guyyaas ni boo'u. Hafuura dheeraa baafatanii amma abbaan manaa koo anarraa du'eera, namni na gargaaree ijoollee koo naaf guddisu tokkollee hin jiru. Ijoollee koo xixinnayyoo kana diinni dhufee qabatee garba isaan godhanitti naa laata jedhanii boo'uu haati hiikaa. Firoonni ishee dhufanii ishee jajjabeessuu eegalan. Obsi, ijoollee kee guddisuu si gargaarra. Yaadda'in, hin boo'inis, jabaadhu malee homaan taatu jedhan. Kana irratti haati hiikaa jajjabaattee ijoollee isheef horii ishee fudhattee firoota ishee duukaa horii tikfachuudhaaf bakka margaa dhiyaafatan. Yeroon isaa ji'a bonaa ture. Margi horiin eeddu naannoo isaaniitii gogee bade. Fala waan dhabaniif akka abdii kutatan yeroo baran bakka margi jirutti godaanan. Dingata namoota warra karaa deeman keessaa tokko dhufee haadha hiikaafaatiin, dafii faladhu, diinni dhufee horii keessan fudhachuudhaaf, ijoollee kee immoo qabatee garbummaatti gurgurachuudhaaf sitti qophaa'aa jira jedhee bira darbe. Utuun turin diinni akka galaanaa isaanirra yaa'e. Akkuma isheen ofirratti sodaatte ijoollee ishees duraa fudhate. Hiikaan mucaa waldhaalaa waan tureef haati isaa ofitti qabdee dhaabattee ijoollee ishee warra kaaniif utuu boossuu diinni tokko dhufee humnaan hiikaa qabate. Haati isaas waan gootu dhabde. Diinichis, dafii mucaa kana gadi dhiisi, yoo kanaa achiis nan ajjeesa, mucichas nan ajjeesa jedhee billaatti luqqifate. Haati hiikaa akka humna isaan caale gaafa baran, egaa du'uu isaarra mucaan koo garba ta'ee lubbuudhumaan haa jiraatu jettee imimmaan lolaafachaa itti gadi dhiiste. Hiikaan, wayyoo yaadha ko, wayyoo ani egaa asii achi deebi'ee sin argu, immaa chaa'oo jedhee utuu boo'uu ormi gara jabeessa haadha isaarraa addaan isa baasee humnaan isa fudhatee sokke. Hiikaan guyyaa sanaa kaasee garboomfame. Maqaan isaas Nazib jedhamee moggaafame. Nazib maqaa garbaati. Nazib jechuun isa milkii qabu, isa nama badhaasu jechuudha. Hiikaan halkanii fi guyyaa boo'a.
maatiin gooftaa isaatii hundumtuu isa ergata. Gaaf tokko gooftaan isaa gara biyya fagootti isa geessee farda tokkotti isa gurgurate. Inni isa bite immoo waggaa 2 isa ergatee namoota 2tti isa gurgurate. Warri isa bitatan immoo waliif hin galan. Gaaf tokko wal lolanii inni tokko isa tokko ajjeesee hiikaa immoo fira isaatti kennee biyyaa bade. Hiikaan utuu namichaaf ergamuu mana namichaatii hatame. Namichi hiikaa hate amoolee 200tti warra Abashaatti isa gurgurate. Warri Abashaa immoo isa gurgurachuudhaaf gara masawwaatti isa geessan. Hiikaan yeroo baay'ee waan boo'uuf iji isaa jalli madaa'ee ni dhukkuba. Hiikaan hamma masawwaa ga'utti harka namoota 8tti galee ba'e. Masawwaa gaafa ga'u namichi faranjiin Maamzinjer jedhamu tokko luba isa baase. Hiikaan warra luba isa baasaniin, Waaqayyo gooftaan waaqaatiif lafaa isin haa eebbisu jedhee isaan eebbise. Jaarraa bara 17ffaa keessa lola warra Abashaa fi mooticha Ahimed Giraany gidduutti geggeeffame hammaataa ture. Mootonni Abashaa deeggarsa humna waraanaa warra Poortugiis gaafatatan. Deeggarsa warra Poortugiisiin namoota ergamoota amantii Kaatolikii 150 ta'an gara warra Abashaatti ergaman. Namoonni kun biyya keessa asiif achi utuu adeemanii ilaalanii saba Abashaa kana garas sabni baay'inni isaa guddaa ta'eef amantiin isaa kiristiyaana musliimas hin taane iddi sanyii Kuush qomoon isaa Oromoo jedhamu akka jiru arganii qoratan. Naannoo sabni kun keessa jiraatus kaartaa kaasanii Oromiyaa jedhanii moggaasan. Seenaa kana immoo gara warra Awurooppaatti fudhatanii galan. Dr. Johan Ludwig Krapf ergamaan wangeelaa bara 1839 hanga bara 1842tti Saayila Sillaasee mooticha Shawwaa bira aankoboriin ture. Bara sana Saayila Sillaaseen waggaa waggaatti saba Oromoo warra Shawwaa keessa jiran itti duulee saamaa ajjeesaas ture. Dr. Krapf seenaa fi aadaa saba kanaa qoratee warra Awurooppaatti beeksise. Jecha isaa keessaa kan warra Awurooppaa dammaqse, sabni Jarman akkuma Awurooppaadhaaf dhimma baase, sabni Oromoo immoo Afrikaadhaaf dhimma baase jedhe. Bara sana saba Oromootiin Jarmaanii Afrikaa jedhanii odeessaa turan. Baras biyyi Oromoo ofiin of bulcha, harka namaa jalas hin galle. Oolmaan Dr. Krapf saba Oromoof arjoome misiyoonii garaagaraa gara biyya Oromootti erguuf karaa saaqe. Bara 1849 biyya Jarmaanitti Luis Armis misiyoonii Ermansbaarg jedhamu dhaabee misraachoo wangeelaa saba Oromoo biraan ga'uudhaaf karaa qopheesse. Bara 1853 warri ergaman markabaan gara saba Oromoo dhaquudhaaf ka'anii Zaanzibaariin ga'anii mootummaa Islaamaatiin daangeffaman. Bara 1856 Rooseniyoos misiyoonii Siwiidinii dhaabee saba Oromoof baay'ee dhiphatee karaa qopheesse. Bara 1866 namoota 3 ergamoota wangeelaa warra Siwiidinii kan ta'an Meesers Karl John Carlson, Per Erik Jelbergii fi Lars Johan Lange jedhaman markabaan gara Musawwaatti ergaman. Jarreen Siwiidiniidhaa dhufan kun Musawwaatti nama lammii Siwiizerlaand Wirner Manzinger jedhamu wajjin wal argatan. Inni immoo karaa salphaa isaan ittiin saba kunaamaa bira ga'an itti himnaan
ji'a eebilaa bara 1866 warra Kunaamaa bira ga'an. Kunaamaa keessatti waggaa 4 rakkina gurguddaa hammas hin jedhamne rakkatanii bara 1870tti karaa Musuwwaa deebi'uu barbaadan. Akkuma karaarra bu'aniinis baay'ee rakkatan, baay'ees dhukkubsatan. Dura buutuun ergamoota wangeelaa bara sanaa Dookter Lundaal jedhama ture. Dookter Lundaal biyya Siwiidiniitti meedikaal daayirekteriidha, akkasumas baay'ibilikaal iskoolaarii turan. Dookter Lundaal tooftaa ittiin saba Oromoo bira ga'an lama qopheesse. Tokkoffaa, namoota qomoodhaan Oromoo ta'anii garbummaatti gurguraman gatii guddaadhaan binnee luba baasuudhaan isaan barsiisuu kan jedhu ture. Lammaffaa, namoota amantii ortodoksii keessaa ba'aniif barumsa amantii wangeelaa barsiisnee duuka buutuu gochuudhaan ergamoota wangeelaa taasisuu jedhe. Haaluma kanaanis naannoo Imqulluutti mana barumsaa warra luba ba'anii banee barsiisuu murteesse. Werner Memzinger kan jedhamu yeroo kana dhaga'e hiika awwaajii isa luba baasee ture sana ji'a onkoloolessaa bara 1870tti fidee warra ergamoota wangeelaatti kenne. Mucaa kana sirriitti guddisaa, nama gaariis isa godhaa jedhee isaanitti laate. Hiikaan carraa mana barumsaa argate kanaan waggaa tokko gidduutti afaan Arabaa sirriitti baree amantii isaattis jabaatee Waaqayyoonis baay'ee jaallate. Dookter Lundaal barsiisaan isaa ji'a bitootessaa bara 1872 ayyaana Faasikaa irratti isa cuuphee maqaa isaas Oneesimoos Nazib jedhee moggaase. Oneesimoos jechuun isa dhimma baasu jechuudha. Hiikaan guyyaa cuuphame kanarraa jalqabee obboleessa jaallatamaa isa wangeelli fayyinaa itti kenname ta'e. Dandeettiin isaas karaa hundumaa guddataa adeeme. Bara 1870 amma bara 1876 gidduutti afaan Gi'izii, afaan Arabaa, afaan Siwiidinii, afaan Ingilizii fi afaan Jaarmaanii sirriitti baratee ittiin hojjechuu danda'e. Barsiisaan isaa Dookter Lundaal yeroo waa'ee hiikaa warra biyya Siwiidiniitiif barreesse, Naziib bartuun keenya inni jalqabaa barsiisota isaatiif burqaa gammachuu ta'eera, nama gammachiisa jedhe. Bara 1876 Oneesimoos Naziib ergamaa wangeelaa akka ta'uuf barumsaaf gara biyya Siwiidiniitti ergame. Mana barumsaa Johanneelaand Saamineerii kan jedhamu keessatti barataa cimaaf jaallatamaa ta'ee argame. Bara 1876 amma bara 1881tti mana barumsaa Saamineerii ture sana keessatti karaa hundumaan milkaa'ee namoota warra Siwiidinii birattis baay'ee jaallatame. Bara 1881 sirna eebba isaa irratti kutaa macaafa qulqulluu ergaa Phaawulos gara warra Roomaatti erge boqonnaa 14 lakkoofsa 8 dubbisee, jiraannu Waaqayyoof jiraanna'u, duunus Waaqayyoof duuna jedhee amantootaaf dubbisee dubbii kanaanis isaan gorsuu jalqabe. Jecha inni gaafas biyya sanatti dubbate, ergamoonni wangeelaa humna isaanii qofa utuu hin ta'in lubbuu isaaniiyyuu dabarsanii wangeela kanaaf kennu jedhee ija jabinaan dubbii kanas warra Siwiidiniitti dubbate. Warri biyya Siwiidinii jaalala guddaa Oneesimoosiif waan qabaniif qofaa isaa gadisa dhiisuun itti toluu dinnaan ji'a onkoloolessaa bara 1881 Esbaayitsoonii fi Eepaalmaawons waliin gara Musuwwaatti ergan. Namoonni kun Masawwaatti Dookter Lundaalii wajjin
hojicha itti fufan. Dr. Lundaal karaa ittiin saba Oromoo bira ga'uun danda'amu yaalii gurguddaa taasisaa ture. Karaan ittiin saba Oromoo bira ga'anii misraachoo wangeelaa itti himan rakkisaa waan tureef ergamoonni wangeelaa yeroo gurguddaa 5 gara saba Oromoo kanaatti bobba'an. Tokkoffaa bara 1871 amma bara 1884tti, lammaffaa bara 1881 amma bara 1882tti, sadaffaa bara 1884 amma bara 1886tti, arfaffaa bara 1893 hanga bara 1895tti, shanaffaa bara 1897 amma bara 1898tti yaalii dadhabbii guddaa qabuun deddeebi'anii gara saba Oromootti adeemuu jalqaban. Tokkoffaa bara 1871 hanga bara 1884tti biyya Oromootti bobba'uu marsaa duraa. Dr. Lundaal hamma Oneesimoos barumsa ergama wangeelaa baratee biyya Siwiidiniitti deebi'utti yaalii gurguddaa taasise. Bara 1877 Kiristiyaanni cimaan tokko Jeneraal Chaarles Korden jedhamu Dr. Lundaaliif gorsa kennee ture. Gorsi isaas karaadhaafis yoo ta'e horii ittiin deemtaniifis hin yaadda'ina. Karaa galaana Abbayyaa isa adii kutaa biyyaa Faatikoo keessa lixaatii saba beeriitti wangeela lallaba jedhe. Dr. Lundaal garuu lakkii carraa kana waan arganneef yaada gara saba Oromoo dhaquu hin jijjiirru. Yoo Waaqayyo jedhe saba Oromoo bira ga'uun murtoodhuma keenya. Karaa amma argannuttis jabaanneedhuma hojjenna malee jedhe. Sadaasa 3 bara 1877 keessa Dr. Lundaal gara biyya Jimmaatti ergamoota wangeelaa erguu karoorse. Namoonni bara sana gara Jimmaatti ergaman tokkoffaa Nugusee Tashuu nama biyya Gondoree isa naggaadee ture. Lammaffaa Amaanu'el isa Ahimad jedhamaa ture. Sadaffaa Farajaa isa warri garboonfatan waggaa 13ffaatti isa sangoomsanii turan yeroo cuuphame Yohaannis jedhamee ture sana gara Jimmaatti ergan. Bara sana amantiin kiristiyaanaa tawaahidoo qofaatu jira. Siyaasni biyyattii garuu goolamaan. Minilik mootiin Shawwaa hangafoota loltuu isaa Raas Goobanaa Daaccii fi Mashashaa Warqee saba Oromoo gidduutti ergee lolchiisaa waan jiruuf karaa kamiinuu milkaa'uun hin jiru ture. Isa bara 1877 Masawwaadhaa ka'an bara 1883tti Jimmaatti galan. Hamma kana dadhabanii achi yeroo ga'an hojichaaf hin milkoofne. Mootummaan Abashaa karaa hundumaa saba Oromootti karaa cufe. Tewoodiroos mootichi erga du'e Yohaannis Tigirichi immoo mootii moototaa jedhamee ka'e. Minilik mootichi warra Shawwaa cunqursa. Takile Ayimaanot Gondorichi karaa Orroo Guduruu saba Oromoo gidirsa. Kun hundumtuu ergamoota wangeelaa warra gara Jimmaa dhaquuf ka'an akka malee karaa isaan dhoowwate. Lammaffaa bara 1881 hanga bara 1882tti gara biyya Oromootti bobba'uu marsaa lammaffaatu eegale. Gustaaf Aaren nama jabaa barumsa ti'ooloojii fi barumsa qorichaa qabutu dura buutuu marsaa kanaa ta'ee fo'ame. Sadaasa 5 bara 1881 Oneesimoos Mihiratiin fuudhee gaa'ila dhaabbate. Mihiraat intala Aleqaa Haa'iluuti. Misraachoo wangeelaa waan laphee isaanii qabateef wal fuudhanii guyyaa 4 qofa mana turanii sadaasa 9 bara 1881 gara biyya Oromootti bobba'uu jalqaban.
ergamoonni wangeelaa marsaa lammaffaa kanaaf fo'amanii ka'an. Tokkoffaa Gustaaf Aareen, lammaffaa Bahalmoon isa Oneesimoosii wajjin Siwiidinitti baratee dhufe, sadaffaa Haa'iluu fi haadha manaa isaa Simattuu. Haa'iluuf haati manaan isaa Simattuun akkuma Oneesimoosiif Mihirat wal fuudhanii guyyaa 4 qofa mana turanii ka'an. Arfaffaa Oneesimoosiif haadha manaa isaa Mihirat. Shanaffaa dargaggeessicha Filiphoos jedhaman namoota 7 ta'anii Sadaasa 9 bara 1881 Masawwaadhaa markabaan karaa biyya Sudaan biyya Oromoo dhaquudhaaf ka'an. Karaa isaan irra deeman baay'ee hamaa fi rakkisaa ture. Masawwaadhaa ka'anii Su'aakiin markabaan ka'an. Su'aakirraa immoo gaalota dugda bitatanii guyyaa 12 lafa onaa Nuubiyaa keessa deemanii Berberiin ga'an. Berberii markaba xinnoo galaana Abbayyaa irra deemtu yaabbatanii torban tokko deemanii Kaartumiin ga'an. Kaartumii markabaan ka'anii Sennaar irra ba'anii Harqooqitti galan. Amajji 4 bara 1882tti Famakaa bakka jedhamtu ga'an. Famakaa yeroo ga'an gaarreen biyya Oromoo warra biqiltootaan miidhagfamanii mul'atan of duratti arganii guddaa gammadan. Namicha daangaa biyyaa irratti itti gaafatamaa ta'e Marnoo Beeyin jedhamu dabarsuu isaan dhowwannaan baay'ee sossobatanii itti deddeebi'anii kadhatanii gara Sheekii Beneshaangulitti darban. Sheekiin Beneshaanguliin bulchu Sheek Shoogalee jedhama. Sheek Shoogaleen ergamoota wangeelaa rakkina guddaa keessa darbanii dhufan kana gara biyya Oromootti darbuu isaan dhowwate. Akka kitaaba luba Tafarraa Falaasaa bara 2002 boojjii fi wangeela jedhu barreessanitti adeemsi gurmuu ergamoota wangeelaa yeroo sana karaa Sheek Shoogalee daangeffaman yeroo sanaaf hamaa yookaas danqaa fakkaatee yoo mul'ate illee akeeka Waaqayyoo ture jedhu. Sababiin isaa Waaqayyo Oneesimoosiin hojii kanarra caaluuf isa barbaade. Oneesimoos ergamaa wangeelaa ta'ee akka nama tokkootti biyya Oromoo seenee wangeela lallabuu caalaa saba Oromoof ergaa dhaloota hundumaaf kan qabu macaafa qulqulluu gara afaan saba Oromootti akka hiikuuf adeemsi isaanii marsaa yeroo sanaa daangeffame jedhanii barreessan. Yeroo isaan ofirra deebi'anii gara Kaartumitti adeemsa jalqaban dargaggeessi inni Filiphoos jedhamu sun markaba irratti dhukkubsatee du'e. Baay'ee gaddanii waan godhanis gaafa dhaban reeffa isaa galaana laga Abbayyaa bukkeetti awwaalanii darban. Baay'een isaanii dhukkubsataa caamsaa 10 bara 1882 Kaartumiin ga'an. Kaartumii ka'anii Sennaar keessa darbuudhaaf haalli akka marsaa duraa mijataa miti. Warri Innaasharaa jedhaman tokko biyya Sennaar rukutanii balleessan. Haa'iluu fi Simettuun baay'ee dhukkubsatanii Bohalmaanii wajjin gara Imkulluutti deebi'an. Oneesimoos baay'ee dhukkubsatee du'aaf jireenya gidduu jira. Ji'a Eebilaa bara 1882 Oneesimoos fooyya'ee lafaa ka'e. Battaluma Oneesimoos fooyya'e Areenuus tiketii bitee markabaan gara Berberitti akka deeman murteeffate. Gidduudhumatti waan akka tasaa Areenuus akka malee dhukkubsate. Oneesimoosiin ofitti waamee Areenuus akkas jedhee, namni ana caalaa cubbamaan lafa kanarra hin jiru. Ani garuu fayyisaa guddaan qaba. Dhiigni isaa cubbuu hundumaatti ana qulleessa. Dhiigni isaa nagaa mitiiree yaa Oneesimoos jedhe.
Oneesimoos deebisee, eeyyee si ga'a yaa Areenus, si qofaayyuu miti, biyya lafaa hundumaayyuu ni ga'a, jabaadhu jedhe. Areenus akkuma kana dubbateen lubbuun isaa keessaa baate. Oneesimoosiif haati manaan isaa Mihirat lama ta'anii Areenusin awwaalanii darban. Lafa onaa Nuubiyaa keessatti Oneesimoos ammas dhukkubsatee du'uu ga'e. Wanta nyaatamu of harkaa fixaniiru. Bishaan dhuguudhaaf dheebotanii homaa tokkollee bishaan hin arganne. Gaaf tokko halkan utuu rafanii bubbeen gammoojjii humnaan ka'ee asha'aa isa cirracha jedhamu Oneesimoos irra galagalche. Oneesimoos rakkina kana yeroo himatu akkas jedhe, aniifi haati manaan koo Mihirat du'a Areenus booda baay'eedhuma rakkanne. Gaaf tokko bubbeen gammoojjii amaan nutti ka'ee halkan utuu rafnu irriba keessa cirracha narra galagalche. Hamma xinnootti ana awwaalee oole. Morma koo ol duwwaatu bakkee ture. Awwaalamee man ture, garuu Waaqayyo araara isaatiin na oolche jedhee himata. Rakkina kana mo'atanii isa ji'a Eebilaa keessa ka'an adoolessa keessa Imkulluutti galan. Sadaffaa bara 1884 hanga bara 1886tti gara biyya Oromootti bobba'uu isa sadaffaatu jalqabe. Adoolessa 5 bara 1884 Dr. Lundaal karaa Shawwaa mootummaa Minilik keessa darbanii gara Jimmaa dhaquun akka danda'amu yaalii gochuu jalqabe. Yaalii isaa kana booda mooticha Minilikiif xalayyaa eeyyamaa barreeffamaan gaafate. Caaffata isaan Imkulluu ta'anii Minilikiif ergan utuu hin turin Minilik mootichi isaaniif deebise. Minilik mooticha biraa kan ergame gara ulfaatoo Boholmaaniif Barjimaan, attam jirtu? Ani Waaqayyoof galanna ta'u malee fayyaadha. Biyyi koo, loltoonni koo nagaadha. Biyya koo keessa darbitanii Jimmaa dhaquuf gaafattanii kan turtan, kunoo ani isiniif ayyameera, keessa darbaatii gara Jimmaa dhaqa. Wanta Waaqayyo isin abboome hojjedha, jaalalli isaa haa ta'u jedhe. Ergamoonni wangeelaa isa caaffata kana argan guddaa gammadanii Boholmaanii fi Barjimaan duukaa Oneesimoosiif haadha manaa isaa Mihirat, Phexros, ibsaa fi dargaggeessa Oromoo nama waggaa 19 ta'u tokko ergan. Garuu adeemsa isaaniif rakkinoota jajjabootu isaan mudate. Daldaaltonni Minilik yeroo sana dafanii waan hin dhufneef ji'a 3 guutuu naannoo Galaana Diimaa ta'anii isaan eegan. Isa booda yeroo daldaaltonni Minilik gara sana dhufan adeemsa isaanii itti fufan. Adeemuuf gaafa ka'an gosa saba Lisaa jedhamu keessaa saamtuun itti yaatee karaa irratti namoota kaan ajjeestee kaan immoo madeessite. Barjimaan hakiimii waan tureef namoota mada'an baay'ee wal'aanaa karaa dheeraa adeemaa gara Shawwaa ga'an. Adeemsa dadhabbii guddaa qabu kana adeemanii yeroo isaan gara Minilik dhufan, Minilik yaada isaa jijjiiree isaan eege. Gara Jimmaattis akkan darbine isaan dhowwate. Oneesimoos baay'ee gaddee ji'a Eebilaa bara 1886 Imkulluutti deebi'uu murteesse. Gaafa Imkulluutti deebi'us garboota luba baafamanii isa eegan mana barumsaa galchee isaan barsiisuudhaaf carraa argate. Bara sana garboonni luba baafamanii isa eegan ijoollee durbaa 3 turan. Tokko Hirphee abbaa magaala ishee yeroo cuuphamte Feebeen jedhamte intala Jimmaa.
Lammaffaa Dimboo Garbaa ishee yeroo cuuphamte Liidiyaa jedhamte Wallaggaarraa kan dhufte. Sadaffaa Gannoo Salbaan ishee yeroo cuuphamte Asteer Gannoo jedhamte Limmuurraa kan dhufte argatee isaan kana barsiisutti gammadi. Ijoolleen durbaa kun sadan afaan Oromoo baay'ee beeku. Biyya Oromoo keessatti erga gurguddatanii booji'amanii gurguraman waan ta'eef ijoollonni durbaa kun sadan Oneesimoosiif akka guuboo jechootaa afaan Oromootti isa tajaajilan yookiis akka dikchineerii Oromootti isa tajaajilan. Oneesimoos faarfannaa baay'ee jaallata. Kanaaf gargaarsa durboota kana sadan irraa argateen macaafa faarfannaa afaan Oromootti hiike. Bara 1886 ammoo macaafa qulqulluu afaan Oromootti hiikuu itti fufe. Asteer Gannoo baay'ee isa gargaarte. Jechoota Oromoo inni dagates baay'ee yaadachiifti turte. Dr. Lundaan makiinaa macaafa ittiin maxxansan kan harkaan sochoosan Siwiidiniitii bitee fide. Milkaa'insa nama boonsu macaafni faarfannaa galata Waaqayyo Gooftaa Maccaa jedhu Imkulluutti maxxanfame. Booruu calallii booressu gadda gammachuu karaa dhaabu. Bara 1888 keessa haati manaan Oneesimoos Mihiratii fi ijoolleen isaa jalaa dudu'an. Oneesimoos baay'ee gadde. Baruma kana keessa ijoollee isaa sadan haadha manaa isaa Mihiratiinis of biraa dhabe. Garuu misraachoon wangeelaa onnee isaa booji'ee waan jiruuf gadda isatti dhufe kanaan mu'amee ergama isaa addaan hin kunne. Bara 1889 Yohaannis mootichi in du'e. Ixaaliyaaniin Asmaraa qabatte. Biyyicha immoo Eritiriyaatti moggaaste. Oneesimoos Imkulluu keessatti haalli waan isa rakkiseef gara bakka qilleensa gaarii qabuu Geeleeb iddoo jedhamutti bara 1891 godaane. Baruma sana ergamoonni wangeelaa mari'atanii Oneesimoos akka Dimboo Garbaa ishee yeroo cuuphamte Liidiyaa jedhamtee waamamte sana fuusisan murteessan. Oneesimoosis tole jedhee Liidiyaadhaa wajjin gaa'ila dhaabbate. Gaa'ila dhaabbatanii ijoollee durbaa sadiif dhiira tokko horan. Maqaan mucaa isaanii inni dhiiraa Barnaabaas isa gammachiis jedhameedha. Warri durbaa Ayyaanee, Yaadateef Galatee jedhamu. Bara 1893 kakuu haaraan hiikamee Imkulluutti maxxanfame. Arfaffaa bara 1893 hanga bara 1895tti biyya Oromootti bobba'uu isa arfaffaa. Karaa galaanaa irraan karaa biyya Sumaalee biyya bishaan gidduu Lamuu jedhamtu tokko dhaqanii achirraan immoo saba Oromoo arguuf yaalii godhan. Lubni Kaarl Sederqvist gurmuu marsaa arfaffaa kanaaf dura buutuu ta'ee fo'ame. Isa duukaa luba Naa'ils Haayilendarii fi haadha manaa isaa luba Kaarl Naa'istroom, dargaggeessa waggaa 14 Lamuudhaa dhufe Isxifaanos Boonayaa kan jedhamantu fo'amee ka'e. Ji'a Arfaasaa bara 1893 Lamuu ga'an. Gidduutti Naa'istroom dhukkubsatee wal'aanamuudhaaf gara Awurooppaatti deebi'e. Warri afan immoo rakkina guddaadhaan bara 1895 mandara Harar ga'an. Mootiin warra Harar Raas Mokonnin Walde Mikaa'el akka isaan wangeela hin lallabneef isaan dhoowwe. Furmaata tokkollee gaafa dhaban bara 1896 ji'a Onkoloolessaa keessa Asmaraatti deebi'an. Shanaffaa bara
997 hanga bara 1898tti biyya Oromootti bobba'uu marsaa 5ffaatu eegale. Adeemsa marsaa kanaaf Qees Gabrastiyaatiyos Zamikaa'elii fi haadha manaa isaa Gumeesh, Daani'el Dabalaa fi haadha manaa isaa Xuruu akka gara biyya Oromootti ergaman murtaa'e. Daani'el Dabalaa nama biyya Oromoo Horroo Guduruu Wallaggaati. Qees Gabrastiyaatiyos Zamikaa'el immoo nama biyya Eritiriyaati. Bara 1891 keessa waldaan Ortodoksii isa abaartee ariinaan Hamaasenii baqatee gara ergamoota wangeelaa Imkulluu dhufe. Oneesimoos immoo afaan Oromoo isa barsiisee ergamoota wangeelaatti isa dabale. Qees Gabrastiyaatiyos Zamikaa'el ani abashaa ta'ee utuu hin jiruu garaan koo garuu saba Oromoo bira jira. Haati manaan koo dhaquuf fedha yoo dhabdellee ani ishee dhiisuu murteeffadheera, gara saba Oromoo kana nan dhaqa jedhe. Ergaa kutaa macaafa qulqulluu wangeela Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 26 of irratti murteesse. Namni gara koo dhufu abbaa isaaf haadha isaa, haadha manaa isaatiif ijoollee isaa, obboloota isaatiif obboleettota isaa, ofii isaas ana caalaa kan jaallatu bartuu koo ta'uu hin danda'u jedhe Yesuus. Haati manaan isaa isheen akka biyya Oromoo dhaqxu murteeffatte abbaa manaa ishee Gabrastiyaatiyosiin akkas jette. Iddoo ati dhaqxu anis nan dhaqa. Wanta ati jettus fudhadhee si bira nan dhaabadha. Anaaf ati tokko hojii gooftichaaf si biraa hin hafu jette. Qees Gabrastiyaatiyos Zamikaa'el baay'ee gammadanii waldaa warra wangeelaa Imkulluu dura dhaabatanii waadaa fuudhan. Ani ergama amantii warra wangeelaa anatti kenname kana wareegama lubbuu kan na gaafatu yoo ta'e illee saba Oromoo biraan ga'uuf matumaa gara booddeetti hin deebi'u, nan dhaqa, Waaqayyos ana gargaara jedhan. Gurraandhala 11 bara 1897 Asmaraa irraa ka'anii 7 ja'a deemanii Deerita bakka jedhamtu ga'an. Deerita irraa immoo mandara xinnoo Yijubee jedhamtu ga'an. Waaqayyo guddaa isaan gargaaree milkaa'insa bira ga'uuf gaafa jedhan Yijubeetti yaadaan wal dhabanii gargar ba'an. Waaqayyo garuu hojicha milkeessuun yeroo isaa waan tureef utuu hin turin Daani'el Dabalaa gara Jimmaa deemee Qees Gabrastiyaatiyositti araarame. Araara isaanii boodas gara mootii Jimmaa Abbaa Jifaar deemanii yeroo ergama qaban itti himan Abbaan Jifaar isaan fudhachuu dide. Barnoota ammayyaa kan warra Awurooppaa nu barsiisa, amantii wangeelaa jettan garuu matumaa hin fudhannu jedhe. Fala waan dhabaniif gara Wallaggaatti ol deebi'anii karaa barbaaduu itti fufan. Bara 1893 keessa Morodaa Bakaree mootiin Wallaggaa duunaan ilma isaanii Kumsaa kan jedhamu cuuphanii Dajjaash Gabra Egziyaabiyeer jedhanii maqaa moggaasanii mootummaa Wallaggaas itti kennan. Obboleessi isaanii Dibaabaa Bakaree kan jedhaman immoo qoroo boojjii karkarroo ta'an. Dibaabaa Bakaree waldaa Ortodoksii maaramii boojjii dhaabee qeesii utuu barbaadu Qees Gabrastiyaatiyos Zamikaa'eliichin Naqamteetti wal argatan. Bara 1898 Daani'el Dabalaa fi Qees Gabrastiyaatiyos Zamikaa'el yeroo Naqamteetti hojii kanaaf gara boojjii karkarroo dhaquuf ka'an
fuula Dibaabaa Bakaree dura dhaabatanii Qees Gabrastiyaatiyoos macaafa qulqulluu afaan Oromootti yeroo dubbisan Dibaabaa Bakaree isgoo afaan Waaqaa afaan saba Oromootiin hin dubbatamaa kuni dinqiidha jedhanii gammadanii waliigaltee isaaniis Dajjaash Gabra Egzaabeer biratti mirkaneeffatanii bara 1898 gara Boojjii Karkarrootti gadi bu'an. Boojjii Karkarroo biyyi jedhamu kun lixa Oromiyaa godina Wallaggaa lixaa magaalaa guddoo Itoophiyaa Finfinnee irraa gara dhiyaatti kiiloomeetira 474 irratti kan argamtudha. Baruma sana amantiin warra wangeelaaf barnoota ammayyaa Boojjii Karkarrootti eegale. Manni barumsaa ammayyaa Boojjii Karkarrootti banames barattoota 10 amma nama 15 ta'an mana barumsaa baratan jalqabsiisee Daani'el Dabalaaf haati manaansaa Xuruun akkasumas haati manaan Qees Gabrastiyaatiyoos Gumash barnoota ammayyaa barsiisuu itti fufan. Namoonni tokko tokko barnoonni ammayyaa biyya biraatti eegale jedhanii dubbatu. Raagaa qabatamaan garuu bara 1898 Boojjii Karkarrootti eegale. Barattoota yeroo sana baratan keessaa Saamu'eel Daankii fi Booruu Siibaa barumsa Boojjii Karkarrootti fudhatan kanaan gara biyya irraa dhufaniitti deebi'anii barsiisuudhaaf wangeela lallabuus itti fufan. Asirratti wanti namoota hundumaaf hubatamuu qabu bara 1898 karaa Qees Gabrastiyaatiyoosiif karaa Daani'el Dabalaa barnoonni ammayyaa Boojjii Karkarrootti eegaluu isaatiif raagaa qabatamaan ayyaana waggaa 100ffaa amantii warra wangeelaa biyya Oromootti lallabamuu isaa sababeeffachuudhaan Boojjii Karkarrootti waldaan warra wangeelaa Makaana Yesuus Itoophiyaa kan isaan qopheessan barruu ifa wangeelaa jedhamu irrattis dabalataan ibsamee maxxanfamee ture. Bara 1904 Oneesimoos Najjootti mana barumsaa banee barnoota ammayyaa barsiisuu eegale. Bara 1904 Dr. Sedekfist immoo Finfinneetti mana barumsaa afaan Ingiliziitiin banee barsiisuu eegale. Bara 1916 Oneesimoos Naqamteetti mana barumsaa ijoollee durbaaf banee barumsa ammayyaa eegalee barsiisuu jalqabe. Bara sana qoroo naannoo Boojjii fi qoroo naannoo Gimbii gidduutti yeroo waa'ee barnootaa mammaakan ijoolleen kabaa eebbaa isheen bantii Gimbiidha adamsituu duwwaadha rasaasni mudhii guutuu addaanyiitti irra caalti ijoolleen diboo bakkee isheen Boojjii Karkarroo rasaasni laman darbu kitaabni kaasuu guutuu barataatti irra caalti jechuudhaan mammaakan. Baruma sana fedhiin barnootaa caalaadhumatti warra Boojjii keessatti humnaan dabalaa adeeme. Qees Gabrastiyaatiyoos guyyaa gabaa faaggaa yookaas wanta sagalee guddisu afaanitti qabatanii gabaa keessa naanna'anii sagalee Waaqayyoo lallabaa lubbuu hedduus amansiisaa turan. Bara 1897 kakuu moofaan hiikamee xumurame. Waxabajji 10 bara 1898 biyya Siwiizerlaand ganda Kirishoonaatti guutummaan macaafa qulqulluu kakuu moofaaf kakuu haaraa maxxanfame. Hojiin kun waggaa tokkoof walakkaa kan Oneesimoosiin fudhatu jedhamee yaadamee ture. Oneesimoos garuu halkaniif guyyaa hojjetee ji'a 9 keessatti xumuree maxxansiise. Oneesimoos guyyaa hojii kana xumure gammadee akkas jedhe: Waaqayyo amma badhaadhummaa namni dhowwachuu hin dandeenye saba Oromoof kenneera jedhee
gammade. Bara 19 Oneesimoos Asmaraatti deebi'e. Bara 19 kaasee hanga bara 1903tti gurmuu saba Oromoo warra mandara Asmaraa keessa jiran barsiisaa lallabaa wangeelaas ta'ee fi isaan tajaajilaa ture. Bara 1903tti ergamoonni wangeelaa Siwiidinii Belezaatti walga'ii godhatanii Oneesimoos yoo fedha isaa ta'e lubummaatti eebbifamee gara Wallaggaa akka dhaquuf ni gaafanna in mirkaneessinas jedhan. Oneesimoos garuu lallabaa wangeelaaf barsiisaa ta'uu fo'ate malee luba ta'uu hin feene. Oneesimoos bara 1903 ji'a Arfaasaa keessa haadha manaa isaa Dimboo Garbaa ishee yeroo cuuphamte Liidiyaa Dimboo jedhamtee fi ijoollee isaanii Barnaabaas isa Gammachiis jedhame, Dinaa ishee Ayyaanee jedhamte, Tamaar ishee Yaadatee jedhamte wajjin gara Wallaggaatti ka'uudhaaf qophaa'an. Lubni iddoo isaa Gammachiis akka himetti mucaan isaanii Galatee kan jedhamtu erga Wallaggaatti galanii dhalatte jedhe. Namoonni maatii Oneesimoos duukaa turan Asteer Gannoo, Feebeen, Habte Maariyaam, Ayyalee Yimar, Maatiyaas Roorroo fi Dookter Sederqvist turan. Karaa Jibuutii gara Wallaggaa dhaquudhaaf qophaa'anii Masawwaadhaa ka'an. Oneesimoos utuu Asmaraadhaa hin ka'in caaffata warra Siwiidiniif inni barreesse yeroon fayyinaa saba Oromootti dhiyaatee jira. Karaa Harargee irra baanee Addis Ababaa keessaan Leeqaatti gadi bu'uudhaaf qophoofnee jirra. Wanti hin yaadamin karaa irratti yoo nutti dhufuudhaa baate gurraandhala bara 1904tti iddoo garaan keenya hawwaa jiru sana ni geenya jedhe. Dabalataanis firoonni hojii wangeelaa biyya Oromoo keessatti gargaaruu fedhan hundinuu maqaa Waaqayyo Gooftaa hojii keenyaan saba dukkana keessa jiru biratti akka galateeffamuuf halkanii fi guyyaa dhimmanii nuuf haa kadhatanii jedhe. Kana booda Masawwaadhaa markabaan ka'anii Jibuutiitti galan. Jibuutii irraa baaburaan Dirre Daawwaa ga'an. Dirre Daawwaadhaa kottee duudaa dugda bitatanii Shawwaatti galan. Gaafa Shawwaa ga'an namicha Gobbaa'uu Dastaa yookaas kantiibaa Gabruu Dastaa jedhamutu isaan simatee Oneesimoosiif Abuuna Maatiyaasiin wal barsiise. Abuuna Maatiyaas immoo Oneesimoosiin jaallatee Minilikii wajjin wal isaan barsiise. Oneesimoos viizaa Minilikiin gara Wallaggaatti darbuu danda'an. Caaffanni bara sana Minilik Oneesimoosiif barreessee karaaf eeyyama kenneef mo'a leenca sanyii Yihuudaa Minilik ayyaana Waaqayyootiin mootii moototaa Itoophiyaa kan ta'e Oneesimoos inni caaffata kana of harkaa qabu namoota 10 qawwee 3 wajjin gara biyya mootummaa Dajjaash Gabra Egzaabiyeeritti akka darbuuf eeyyama kenneeraaf gufuutti hin ta'ina kan jedhu ture. Oneesimoos carraa argatetti guddaa gammadee Shawwaa taa'ee Dookter Sederqvistiin eegee yeroo gubuu irra Bitootessa 28 bara 1904 kottee duudaa dugda bitatee gurmuu isaa wajjin gara Wallaggaatti ka'e. Yeroo isaan Asmaraadhaa ka'an Dookter Sederqvist biraa afee waan tureef gurmuun Oneesimoos Bitootessa 28 kan ka'an Caamsaa 15 bara 1904 Naqamteetti galan. Yeroo isaan Naqamteen ga'an mootiin Wallaggaa simannaa guddaaf gammachuudhaan ulfinaanis isaan simate. Yeroo sana
Dajjaas Gabra Egzaabiyeer mana mootummaa isaa Najjootti jijjiirrataa waan jiruuf Oneesimoosiin gurmuu isaa wajjin fudhatee gara Najjoo dhaqe. Mootichi Oneesimoosiif mana obbiratti ijaarsisee lafa gibirritti hin kaffalamnes kan inni irra midhaan qotatee nyaatu kenneefi mana barumsaas ijaarsise. Oneesimoos afaan Oromootiin wangeela waan lallabuuf namoota hundumaa biratti jaallatamaa ta'e. Garuu qeesota Ortodoksii achi jiranitti hin tolle. Bara 1904 ji'a birraa keessa Oneesimoos Najjootti mana barumsaa bane. Barattoonni 20 ta'an galma'anii barumsa ammayyaa eegalan. Barnoonni ammayyaa bara 1898 boojjii karkarrootti baname. Dabalataan immoo Najjootti karaa Oneesimoos bara 1904 baname. Baruma kana keessa bara 1904 Dr. Sederqvist immoo Finfinneetti mana barumsaa afaan Ingiliziitiin bane. Ifa dukkana mo'u baatanii caakkaa bineensi keessa guute ciraa boojjii karkarrootti wangeelaaf barnoota ammayyaa kan lafa qabachiisan Agayya 13 bara 1904 Daani'eel Dabalaa dhukkubsatee du'e. Qeesonni Ortodoksii taskaara Daani'eel Dabalaa baasna jennaan Qees Gabra Istiyaatiyoos Zamikaa'el nama utuu jiruu Kiristoositti amanee du'eef attam taskaara baasuun barbaachisaa? Du'aadhaaf hin kadhannu, warri utuu jiranii amanan fayyaniiru jedhee qeesota Ortodoksii ofirraa ari'e. Qees Gabra Istiyaatiyoos Najjoo deemee Oneesimoosiin dubbisee haala jiru hundumaa Oneesimoosii wajjin haasa'ee gooftaas guddaa galateeffatee gara boojjii karkarrootti deebi'e. Caamsaa 10 bara 1905 manni Daani'eel Dabalaa gubannaan gaangoo ittiin leeqaadhaa boojjiitti galan mana gubataa jiru keessatti abiddi gubuu wayyu jedhanii fiiganii baasuudhaaf yeroo ol lixan manaa wajjin gubatanii du'an. Qeesonni Ortodoksii yeroo sana baay'eetti ga'isan. Herree ilala jarreen kun tsaramaaramiidha, isaan diinamaaramiidha, kanaaf dhumanii jedhanii itti ga'isan. Kitaaba luba Tafarraa Falaasaa bara 2002 barreessan keessatti Qees Gabra Istiyaatiyoos Zamikaa'el akkuma waldaa warra wangeelaa Imkulluu duratti waadaa fuudhan boojjii karkarrootti lubbuun isaanii wareegame. Boojjii karkarrootti bakka lubbuun isaanii itti wareegaman kana yeroo ibsan dhiigni hojjetoota wangeelaa sanyiidha, goota wangeelaas biqilchaa jedhan. Bara 1905 mandara lubni Gabra Istiyaatiyoos Zamikaa'el itti wareegaman keessatti gootni wangeelaa jabaan lubni guddinaatumsaa bara 1921 mandaruma sana keessatti dhalatan jedha. Bara 1905 keessa qeesonni bataskaana Kidahane Miratii Najjoo Oneesimoos irratti ka'anii isa ammeessan. Baruma kana Dajjaash Gabra Egzaabiyeer immoo Oneesimoosiin fudhatee gara Naqamteetti ol deebi'e. Oneesimoos yeroo Naqamteetti ol deebi'es hojiidhuma isaa isa Najjoo itti fufe. Qeesonni Ortodoksii naannoo Naqamtee jiran lola gurguddaa irratti kaasanii isa ammeessan. Gurmuun warra ariyattootaas Oneesimoos irratti wal ijaaruu jalqabe. Qeesonni Dabra Bizeenii fi Eritiriyaadhaa ba'anii Oneesimoosiin ammeessuudhaaf gara Leeqaa Wallaggaa dhufan. Yeroo Oneesimoosiin arrabsanis diina maaramii sobduu hojjettuu faranjootaa jedhanii itti ga'isu.
Guyyaa biraa immoo mana isaa irratti gubanii Naqamtee keessatti baay'ee isa dararan. Iyyannaadhaafis gara Abuune Maatiyaasitti ol isa dabarsanii Finfinneetti ergan. Oneesimoos gara Finfinnee Abuune Maatiyaasiin bira yeroo dhaqe Abuune Maatiyaas isa abaaree hojiirraas akka inni ari'amu godhe. Guyyaa kan biraas fuuncaa sibiilaatiin hiisisanii harki isaa madaa'ee ture. Naqamteetti kitaabota inni qabu baay'ee isaa jalaa gubanii dararaa turan. Kun hundumtuu garuu Oneesimoosiin booddeetti hin deebisne. Bara 1916 liji Iyyaasuun eeyyama hojii Oneesimoosiif kenne. Baruma kana Oneesimoos mana barumsaa ijoollee shamarraniif Naqamteetti ijaarsisee barsiisuu eegale. Garuu bara 1917 beelli jabaaf dhukkubni hammaataan biyya hundumaatti ka'ee namoota hedduu fixe. Manni barumsaa inni banes addaan cite. Yeroo sana amantoota warra wangeelaa keessaa namni yeroo du'u bakka awwaalchaa hin argatan. Qeesonni Ortodoksii irratti wal ijaaranii amantoota keessaa nam tokko yoo du'e akka hin awwaalchisne jedhanii murteeffatan. Bara 1918 amma 1919tti dhukkubni golfaa hidaar bashtaa yookiis Ispaanish flu jedhamu guutummaa biyyaatti ka'ee ture. Baruma sana keessa Ayyaaneen mucaashee wajjin duutee turte. Ijoollee gammachiis ore 8 keessaas 4 golfaatu fixe. Bara sana bulchitoonni biyyoota gurguddaatti iyyachuu jalqaban. Bulchaan biyya Sayyoo inni Dambidoolloo bulchu Dajjaash Birruu Raas Birruu jedhamee kan waamamaa ture. Ogeessa barbaaddachuudhaaf gara biyyoota naannoo Sudaanitti iyyatee ture. Baruma sana boordiin misiyoonii Pireesbiitaarii Ameerikaatiin murtaa'ee bara 1919 Dr. Laambee kan jedhamu karaa Sudaan Dambidoollootti ergame. Dr. Laambeen Gambeellaa keessa darbee Dambidoolloo ga'e. Hojii bara sanaa karaa Dr. Laambee jalqabame bu'uura hospitaalaa Dambidoolloo irraa ta'e. Dr. Laambeen namoota baay'ee barsiisuus eegale. Namoota bara sana baratan keessaa Maammoo Corqaaf Gidaadaa Soolan inni qara dhabeessichi waldaa ishee Sayyoo dhaabbatteef bara 1937 luboota warra jalqabaa ta'anii tajaajila wangeelaa itti fufsiisan. Waldaan warra wangeelaa Dambidoollootti hundeeffamte sunis waldaa wangeelaa Beetel jedhamtee bara 1940tti moggaafamte. Bara 1920 Dr. Erik Soderstrom biyya Siwiidiniitii gara Naqamteetti ergame. Dr. Soderstrom ogeessa fayyaa waan tureef Dajjaash Gabra Egzaabiyeer immoo dhibee nyaataaf dhukkuba sukkaaraatiin qabamanii rakkataa turan. Yeroo Dr. Soderstrom gara Naqamtee dhufe Dajjaash Gabra Egzaabiyeer isa biratti yaalamanii dhukkuba waggaa dheeraa ittiin rakkatan irraa fayyan. Bitootessa 28 bara 1923 Fetwaaraarii Dibaabaan lafa naannoo Naqamteetii qaban hojiidhaaf akka ta'utti uleedhaan safaranii ergamoota wangeelaatiif kennan. Onkoloolessa 23 bara 1923 manni qorichaa laficha irratti ijaarame. Manni hojjettoota wangeelaa immoo mana sagadaa ta'e. Amajji 25 bara 1924 manni sagadaa waldaa warra wangeelaa Naqamtee ijaaramee eebbifame.
bara 1924 kana keessa Dajjaash Gabra Egzaabi'eer ni boqotan. Bakka isaanis Habte Maariyaam mootii Wallaggaa ta'anii shuumaman. Bara 1925 manni barumsaa Naqamteetti ijaaramee hojii eegale. Bara kanaa eegalee Naqamteen ni ayyaanomte, karaa hundumaas badhaatuu taate. Luba ni argatte, hakiimii ni argatte, barsiisaa ni argatte. Dajjaash Habte Maariyaam eebila 22 bara 1927 manni qorichaa guddaan akka Naqamteetti ijaaramuuf Raas Tafarii Mokonnaniin eeyyama gaafatan. Raas Tafariin immoo eeyyama kennanii fi qarshii 25,000s ijaarsa manichaatiif godhaa jedhanii arjooman. Yeroo manicha ijaartan immoo Tafarii Mokonnon hospitaal jedhamee hamogga'afamu jedhan. Dr. Sodestroom immoo biyya Siwiidinii deemanii qarshii 50,000 fidanii dhufan. Namoonni naannoo qarshii 1,100 walitti buusanii hojii ijaarsa mana qorichaa guddaa Naqamteetti jalqaban. Gurraandhala 16 bara 1932tti manichi ijaaramee xumurame. Dajjaash Habte Maariyaam manicha eebbisanii maqaa hospitaalichaas Tafarii Mokonnin hospitaal jedhanii moggaasan. Silaa hospitaala Kumsaa Morodaa jedhamee waamamuu qaba ture. Garuu yoo Tafarii Mokonnon jedhamee hin waamamu ta'e eeyyama hojii hin argatu, ijaaramees xumuramuu hin danda'u yeroof safu. Bara 1926 hojjetoonni haaraan baay'inaan dabalaman. Bara 1927 Moortin Noordfeld najjoo mana barumsaa isa karaatti hafe sana dhaqee haaressee hojii jalqabsiise. Bara 1928 misiyooniin Jarman Harmisbaarg Aayiratti hojii eegale. Fetoo Haraarii Dibaabaan bara 1927 keessa boqotan. Bara 1928 kana keessa manni sagadaa waldaa warra wangeelaa Finfinneettis ni ijaarame. Bara 1929tti Gammachiis Oneesimoos najjootti barsiisaa ta'ee ergame. Bara 1930 manni sagadaa waldaa warra wangeelaa najjootti ijaaramee eebbifame. Oneesimoos gammachuu guddaadhaan bara 1930 kana eebba kana irratti argamee hojii hojjetameefis Gooftaa galateeffatee gara Naqamteetti ol deebi'e. Oneesimoos ergama isarraa barbaadamu hundumaa hanqina malee raawwatee bara 1931 ji'a Waxabajjii gaafa 21 Naqamteetti boqote. Yeroo boqote kana umuriin isaa nama waggaa 75 ture. Yaanni Waaqayyoo adda, hojiin isaas baay'ee nama dinqisiisa. Yeroo warri Siwiidinii Stookholmitti ergamoota wangeelaa gara biyya Oromootti erguu hundeessan, Oneesimoos immoo biyya Oromoo keessatti dhalate. Gaafa warri Siwiidinii hojii kanaaf milkaa'anii ayyaana guddaa waggaa 75ffaa isaanii Stookholmitti ayyaaneffatan, Oneesimoos immoo guyyaama sana waggaa 75ffaa isaatti boqote. Hundeeffamuu waggaa 75ffaa ergamoota wangeelaa Siwiidinii gara biyya Oromootti erguu fi guyyaan Oneesimoos itti dhalate tokko ture. Akeeki Waaqayyoos dinqiidha. Attam namatti tola. Guyyaan Oneesimoos itti boqote gaafa sanbata guddaa ture. Kaleessumtii gaafa sanbata duraa akkuma amala isaatii dallaa mana isaatiitti naanna'ee ilaalaa akaakayyuusaa iddoo isaatiin waraabessii fi sareen akka oliin galletti dallaan kun yeroo isa barbaachisetti akka tottolfamu jabeessii eegi adaraa
yaa iddoosa jedhanii qawwee ittiin qe'ee eegan fuudhanii iddoo isaatti kennan. Borumtaa gaafa sanbata guddaa waldaa warra wangeelaa Naqamteetti barsiisa wangeelaa waan qabaniif qophaa'anii rafan. Ganama gaafa sanbata guddaa hirribaa dammaqanii jarjaranii adeemaa gara waldaa ga'uudhaaf yeroo jedhan namoonni isaanitti gaafa dhufan, ani arra boqochuudhumaafan jedha, kanaafan jarjaraa, dafaa kottaa mana Waaqayyootti wal arginaa jechaa akka durii dhaabatanii nama dubbisuu dhiisanii adeemsatti fufan. Akaakayyuun isaanii iddoo isaan teellaa fiiga ture. Oneesimoos akkuma deemaniin balbala Dr. Sodestroom ga'anii kufan. Onneen isaaniis ni dadhabde. Namoonni qabanii mana Dr. Sodestroomitti ol isaan galchan, siree irras isa ciibsan. Oneesimoos kutaa macaafa faarfannaa keessaa bakka tokko dubbifatanii calluma jedhan. Asteer Gannoo isaan bira turte. Dr. Sodestroom qoricha kennuufii yaalanis Oneesimoos of baruu hin dandeenye. Asteer Gannoo fiigichaan gara mana isaanii geessee haadha manaa isaanii armee gammachiisiin waamtee yeroo gara mana Sodestroomitti dhufan Oneesimoos of wallaalanii isaan eegan. Sanbata guddaa guyyaa guutuu calluma jedhanii ijaan nama ilaalu malee arrabni isaanii dubbachuu hin dandeenye. Sanbatuma sana gara galgalaa lubbuun isaanii gara gooftaa isaanii deemte. Oneesimoos yeroo jiru kutaa macaafa qulqulluu Ermiyaas raajicha 22 lakkoofsa 29 irra jiru hin dubbatin in oolan. Yaa lafaa, yaa lafaa, yaa lafaa, dubbii Waaqayyoo dhaga'i kan jedhu yeroo hundumaa dubbatu turan. Jechi kun amma har'aatti illee dhagaa awwaalcha isaanii mooraa waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus Naqamtee fuuldura jiru irratti caafamee jira. Ittaa yaannu barbaachi saba Oromoof godhame tilmaama hin qabu. Oolmaan warra Poorchugiis, oolmaan warra Siwiidinii, oolmaan warra Jaarmaanii fi oolmaan warra Ameerikaa yoomuu nu keessaa kan dagatamu miti. An saba Oromoo bakka bu'ee galatoomaan jedha. Ergamoonni wangeelaa misraachoo dhugaa nuuf fidan kun baay'een isaanii karaatti afan. Warri nu bira ga'anis rakkina lakkoobsa hin qabne dabarsanii as ga'an. Baay'een isaanii iddoo awwaalchaa hin argatin afan. Nuuf garuu karaa jireenya bara baraa gumaachan. Dhaloonni irra jirru kun dammaquu qabna. Lafeen seenaa hin bososu. Dhaloonni seenaan beenne mo'amaadha. Kutaa lammaffaa babal'achuu hojii wangeelaaf barnoota ammayyaa boojjiirraa eegalee jedhuun deebinee wal argina.